Maqaan kee Sister Elizabeth Gabre Egzaabeer Hospitaal Phaawulositti kutaa baqaqsanii yaaluu dhibee ujummoo bobaa wal qabatu Urology Ward keessa hojjedha. Jalbultii bara haaraa sababeeffachuun tajaajila kennaa jira. Ayyaanota dhukkubsattoota waliin haal kanaan dabarsin. Wallaansa xiinsammuu kennuunii waliin ayyaaneffanna. Har'a Hospitaal Phaawulosii kutaa Urology keessatti sagantaa bara haaraa ilaallatan yaalamtoota waliin dabarsin. Jalqabaa wallee Ababaayesh jedhuun shubbisna. Asirratti dhukkubsattoota hundaa fi ilillii kennuunii jalal qabnuu in mul'isna. Miilli quunis jira. Miilli yaalamtoota dhiqna. Ogeessi gaduuf qabee dhukkubsattoota tajaajiluunii kabaja isaaniif qabu mul'isa. Miilli isaanii dhiquu fi jalalaa fi kabaja ittiin argisiisuun alaatti kenna ispoonsarii qopheesses ni kenninaaf. Dhukkubsata hundaa fi kennaan kabajaa ni kennama. Sagantaan laaqanaas jira. Sagantaa keekii muruuleen hin jiraata. Bunis akkasuma. Pakkeejii guutuu kan dhiyeessinu. Wagga waggaanii kan raawwanna. Dhukkubsattoonni akka waan isaanii jiranii takkitti dhaga'amuuf yaadne. Kan hundi ilaaltuu wallaansa xiinsammuu kennaa jiraachuu keenya hubata. Dhukkubsataan akkasumas tajaajiltoonni isaanii as jiran ayyaan kophaa dabarsaa akka hin jirre akka itti dhaga'amuu fi kan gochaa jira. Waliigalaatti miirri ayyaan waggaa asiis akka jiraatuuf. Akkuma argitu coffee laf buusneerra. Dikoorii hojjanneerra. Afuufee fannisneerra. Wantoota bara haaraa fakkeessan hundi raawwanneerra. Soorata, buna, shaayii hundiin jira. Jalqaba minjaala tokko dhukkubsatarraa ilillii kaa'uudhaan eegalla. Guyyaa 15tti ilillii haaraa kaan turre. Kana booda dubdeebii dhukkubsatarraa kanaan hubadhee baay'ee gammadu isaanii. Itti fuufunii buna, daabboo, shaayii ilillii qopheessunii wagga tokko mankiyyaatti kabaje. Erga hojii kan eegalee barana wagga 6 kooti. Sana booda hojjettoota qindeessunii maallaqa kiisii keenya keessa walitti buusuu eegalle. Wagga tokkoof akkanaan maallaqa walitti qabne. Namoota beekurraa ispoonsara gaafachuun hojii kan milkeessaa jira. Iddoo kanaatti wayita dhukkubsataan dhiphatu nan arga. Natti dhaga'ama. Manni irra fagaachuun siree dhukkubsataa harceessanii wayita ayyaan dabarsan baay'eetti dhaga'ama. Dhukkubsataan waan manaa dabarsaa ture asitti wayita dhabuu gaddaan liqinfama. Kanaatti hojii kanaa fi ka'umsinaaf ta'e. Akkaamaan jiraniitti itti dhaga'ama. Kophumaan akka ittiin dhaga'amneef kan gochuu eegale. Kanan buufadheenii guddaanii eebbisaaniiti. Baay'ee naa eebbisu. Gammachuun isaanii ammoo daangaa hin qabu. Keessattuu kenna ayyaan waggaa fa'aa wayita argatan kan gammachuun bo'an jiru. Hospitaal keessatti waan akkasii arganii akka hin beekne dubbatu. Warri dhukkubsattoota tajaajilanis akkasuma gammadu. Maatirra fagaatanii ayyaan dhiisanii dhukkubsata afaan waan jiraataniif dhiibbaan xiinsammuu isaan ergaa. Waan kana wayita argan ammoo sammuun isaanii hin boqota. Miirgaariitti dhaga'ama. Nuti yeroo baay'ee dhukkubsataa fi daawaa kenninee bira deemna. Bir turanii miira isaanii qoodachuun biyya keenyatti baay'een baratamne. Garuu xiinsammuu isaanii yoo wallaantee dhibeen biraanis akkasuma irra salphataa irra fagaataa deema. Wanti guddaan jalqabaa sammuu wallaanuu. Dhukkubsatoonni wayitaas dhufan tariinan du'aa mofayyee manaa deebi'aat jedhu jidduu jiru. Kanaafuu nuti immoo asitti jaalalaa fi abdii akkanaa wayitatti argisiisnu boqonnaa argatu. Miirgaarii deebi'u. An hojii kanaatti baay'ee quufi. Manaatti kabajurraa asitti kabajee yoo gara mankiyyaatti deemee kan gammachuu guddanaaf kennu. Maatiin koo lammaffaarraatti dursaa dhukkubsatootaaf kenna. Maatiin koos kan naaf beekanii naaf hubatanii jiru. Waggaa 6 haal kanaan jira. Wallaansi xiinsammuu baay'ee murteessaa waan ta'eef anis hojii kan bal'isuu fi murteessa. Wayitaa wallaansa baqaqsanii yaaluu taasisuu fi baay'ee dhiphatu. Miira ayyaanaa maatii waliin osoo hin dabarsin asuma hospitaala dabarsaa jiran yaad jedhuun dhiphatu. Kanaaf nuti immoo sirriitti kunuunsinee dhiphina isaanii salphisnee tajaajila baqaqsanii yaaluu kenninaaf. Is booda miirgaariidhaan maatii isaanii takka deebi'an goona. Kun isaanis nuunis baay'ee gammachiisa. Wallee Ababaayesh jedhu ni shubbisna. Warra ogummaa qabaniiti shubbisa. Waliin taanee shubbisna. Kaayoon isaa inni ijoon maallaqa argamuunii namoota daawaa dhaban kanneen daayippaarii barbaachisuu fi kennina. Kabaraan ammoo kan taasisu hojjettuun keenya osoo jirtu dhibeen tasaa isin mudannaan maallaqa wallee kan shubbisuun argame kennineef. Meeshaaleen itti yaalamtuu bikees waan hin jirreef biyya alaa deemtee akka yaalamtuuf gumaachin. Jalqabumaa waan kan hubachiisuun qormaata ture. Garuu qormaata kan akka caarraa fi gammachuutiin fudhadhe. Hojii gaarii waan ta'eef gufuun hedduun na mudanne. Hubannoo uumuu irratti turu jiin guddaan. Hubannoos uumne jirra. Hospitaalichis yaad kanaa gammachuun simate. Waan baay'eedhaan nu gargaare. Kan biraa qormaata kan ture ispoonsara barbaadu. Kan irratti baay'ee rakkadheen ture. Ergasii garuu rakkoon jabaan hin jiru.